sagalee tana wanni isin dhageessisuu dhabuuf amma yeroo ammaa kana namoota kana takka takkaanti bilbilee qoradha. Haasa'e isaa keessa namoonni kun waan dhufaniif akkanaan itti xaxamammoo waliin jirammoo sobammoo namoota natti dhiyaatu. Argitanii bakka eenyutu ajaja kana kenne eessaa dhufee ajajni kun Abuu Musaab kararraa goruu qaba badhaadhinnattu bite akkanatti jirti sagaleen badhaadhinnattu bite badhaadhinni waan isa bitee jedhuuf Abuu Musaabiin kararraa qabuu qabna kana malee Oromoon hin jiraattu sagaleen kanatti jira. Namoota kana keessatti namoota natti dhiyaatutu jira. Kan shakkine ka dhiyootanallee mataa waliin haasa'e waan kana keessa harkam qabamuun qabu bilbilee gaafadha dura la jaarsatti erga ummatoonni sagalee kana an qabsiise rabbi isin halaalu tokkochi keessan Facebook irratti gadi dhiisina la yoo ani waa ta'e fakkii jechuudha isin biratti erge suuraaf sagaleellee yoo rakkinni wayii naga'e suuraaf sagaleellee haga ani gadi dhiisa namoonni kun qoratamee seeraan jedhamutti nam tokko gadi dhiisina. Namoota waan kana hiyyaadhanatti jedhee sammuu keessan yaanne hunda haasayaa achi keessatti jechuudha. Isinni galaami'am wanni an haasa'u kun kana wajjin nama tokko ajjeechaallee itti murteessin nama tokko shirarratti illee dalayin dhageettani kama kalee ustaas Kamaal irratti dalagamin irratti dalagamuu deema jechuudha. Akkasi karoorri haasaya baay'eetu jira. Likordii kudha shammo kudha jahattu jira waan torbee tokko ol haasayame kaamilan na bira dhufe jechuudha. Alhamdulillah walakin ani guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u isin yaani guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u walakin rabbi natiisurraan kaameraa duwida isarratti fe'uudha fide waan inni ganama galgala naa yaadu kaameraa duwida irratti ayyama isaatiin taanaan sagaleen guutuun nabira jirti Abuu Musaab bin Sayyid namni ergaana kuni waan kijiba qabuu miti jechuudha ragaa qabatamaati akkana jedhee haasawun isaa tartiibaan nabira jedha sababiin ajjeechaa ustaazaa barbaaduun maaliif atiin ustaaza maaliif ajjeesuu barbaadu? Sababiin ajjeechaa kana ga'eef isaan dhimma Jaal Kamaal Hebboo dubbachuudha. Sagalee Jaal Kamaal Hebbooti maaliif taatanidha? Malee achi dura Fatii fi Ustaaz Musaabillee nagaa walii qaban walii bilbilan walii nyaata waliin dhugan turan jechuudha armaan dura nama yeroo lafichoo walii bilbilu rakkoo Abuu Musaab amma dalaga yoo jiraate yakki isaa raawwate yoo jiraate Kamaal Hebbootiif sagalee ta'uudha. Erga Kamaal Hebboo wareegame asii malee achi dura nam tokko Abuu Musaabiin kawaa jedhu hin jiru yakki isaa raawwatan tokko illee hin jiru ammallee Kamaal Hebbootiif sagalee ta'uun yakkaa miti kun nama ajjeesisu. Sinii maashiroo liigora wallahi nam tokko guyyaa tokko mootummaa kana waan ani irratti dalagaa ture hin beektan waan ani irratti dalagaa ture ni beektan garuu namni irratti ijaaramee guyyaa tokko namoota hunda keessaa ka beeku takka Abuu Musaab haa du'u Abuu Musaab haa ajjeefamuu jedhanii narratti walitti hin qopheeffamne amma ammoo wamaa adraaka amma ammoo sheer walii godhaa isinii ibsa waan lafa jiru waan rabbiin jaalatu waan dhugaa ani yeroo dubbadhu keessatti rabbi sodaataa dubbadha wayita rabbi sodaadhu kana ilma namarratti shiran dalagu ilma namarratti shiran yaadu kana mootii aalaman na arga waan ani ilma namarratti shiran dalayneef rabbi ammoo nama shiran irra dalagu manatti naa fida mana kiyyatti wallahi alhamdulillah ya rabbi maaltiita gooftaa kiyya maaltiita wallahi rabbi bira kaayadde ani shira namarratti hin dalagu an shira namatti hin dalagu nama shira natti dalagamu ammoo manan naa fida osoo ruuhiin tiyyan bayin ammoo baga dhageettan Oromoo ani Oromoon tokko haa taatu jedhee ruuhiin tiyyaa ol Oromoon qaalii miti isinii maa dhagaye ruuhii tiyyaa ol Oromoon qaalii miti eegat ufii uftiisee ufii uf baasee jedhe Oromoon qaaliidha na biratti isinii galaami jayyidan kana beekaa isinii ibsa ani sagalee Ustaaz Kamaal Hebboo ta'ee jira dhibbarraa dhibbatti waan ta'eef illee beeka dogongoroo baay'ee garuu
ajjecha lubbuu kiyyaatiin hin ga'u ajjecha lubbuu kiyyaatiin hin ga'u ajjecha lubbuu kiyyaatiin hin ga'u isinii madagaanarraa tokko hoogganaan paartii Abu Mus'abiin ajjeesuuf qophaa'ee hoogganaan cimaan hoogganaan cimaan bakka jirurraa meeshaa bitatee dhufee bakka an jiru kana jiru muftii waabeeti dhalataa shirka na bira jira sagaleen kulliin na bira jira sagaleen kulliin warra isa wajjin jirullee warra wal mari'ataniinillee na bira jira summa wallahi maaliifi isa akkaataatti dhufe akkaataa magaalaatti seene akkaataa meeshaatti bitate kulli maal irratti argachuu dandeette Abu Mus'ab jettanii na gaafachuu dandeettan jajjidan akka dhagaa Oromooti guyyaa awwala ustaaz Kamaal Hibboo sagalee san irratti ani maal dalage mataa isaa kanatti bilbilee muftii akkanante fati muftii miti fati akkanante ini ra'yi kee kennii jennaan gadi bahee suuraa kiyya irratti dubbii godhe suuraa kiyya isan maxxanse awwala duraa isan maxxanse guyyaa san irraa maal naa yaada namni kun jechuu nama itti godhanillee summa wallahi nama itti godhe nama biyya isaanii godhe nama itti godhe shamare naa jiraadhu waan irratti yaadamu guyyaa san irraa haasoysiiftee waraabdee kulli shay'ee arra akira naa kennite jechuu bakka gayan namoota wal mari'atanii namoonni gariin kanatti dhiyaatu ko waliin nyaatu riyaadii fi naannawa riyaad dammam isin yaa galu waan haasaya isaa keessa jiru jechuudha dhumatee jira mana Abu Mus'ab soqutti jirra kana dalagaan nurratti dhiisiidha sagaleen bira jiru sagaleen isaa ka haasayame jechuudha fatii waabeen dhalataa shirkaati dhagaa Oromoo namoonni isa wajjin jiran namoota natti dhiyaatu ka inni maqaa dhahe achi keessatti sagalee tana wanni isin dhageessisuu dhabuuf amma yeroo ammaa kana namoota kana takka takkaanti bilbilee qoradha haasaya isaa keessa namoonni kun waan dhufaniif akkanaan itti xaxamammoo waliin jirammoo sobammoo namoota natti dhiyaatu argitanii bakka eenyutu ajaja kana kenne eessaa dhufee ajajni kun Abu Mus'ab kararraa goruu qaba badhaadhinnattu bite akkanatti jirti sagaleen badhaadhinnattu bite badhaadhinni waan isa bitee jedhuuf Abu Mus'abin kararraa qabuu qabna kana malee Oromoon hin jiraattu sagaleen kanattu jira namoota kana keessatti namoota natti dhiyaatutu jira ka ani shakkine ka dhiyootanallee mataa waliin haasaye waan kana keessa harkam qabamuun qabu bilbilee gaafadha dura la jaarsatti erga ummatoonni sagalee kana an qabsiise rabbi isin halaalu tokkochi keessan Facebook irratti gadi dhiisina yoo ani waa ta'e fakkii jechuudha isin biratti erge suuraaf sagaleellee yoo rakkinni wayii naga'e suuraaf sagaleellee haga ani gadi dhiisa namoonni kun qoratamee seeraan jedhamutti nam tokko gadi dhiisina namoota waan kana hiyyaadanitti jedhee sammuu keessan yaanne hunda haasayaa achi keessatti jechuudha isinii galaami'am wanni an haasa'u kun kana wajjin nama tokko ajjeechaallee itti murteessin nama tokko shirarratti illee dalayin dhageettani kama kalee ustaas Kamaal irratti dalagamin irratti dalagamuu deema jechuudha akkasi karoorri haasaya baay'eetu jira rikoordii 15-16 jira waan torbee tokko ol haasayame kaamilan na bira dhufe jechuudha alhamdulillah walakin ani guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u isin yaadu guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u walakin rabbi natiisurraan kaameraa duuda isarratti fe'uudha fide
waan inni ganama galgala naa yaadu kaameraa dugdarratti fedhe wayita inni suuraa kiyya maxxanse guyyaa tokko irraa dubbadhe guyyaa inni narraa haasayaa ture guyyaa tokko deebisiin deebisu jedheeni dhiise walaakin amma gama ruuhii kiyyaa deemnaan dhageette ruuhiiti ani beeku ka mungkin karaa deemuu mala bakka inni bahee seenuu quba qabna walgahii inni seenee bahuu quba qabna jedha karaa deemuu mala mungkin osoo ani niyyatiin namni kun na ajjeesuu mala nama natti ajaje ruuhii tiyyaaf tokkoffaa mudiirri isa isin yaayimaan anamma akkaataa itti ufee gwana beeka jejjitan akkaataa ruuha kiyyatti eegu anattu beeka kaleessa wayita badhaadhinnatti tuule sadarkaan kun